Itti aansuudhaan ammoo sagantaan gama keessaniin gahuu isinis kan hawwiidhaan eeggataatiin jirtan walaloon hin jira itti aansuudhaan coomni qalamaa hin jira lamaan isaaniitu walaloo kana yoom asuma baatee walaltalaa guyyaa tokko carraasii kennuun keenya noonu torbee madhufutti yoon walalleessee wayii egaa kanarratti waan jechuu barbaannu fedhiin walaloo ayyaantummaa walaloo kennaan walaloo Oromoo keenya biratti guddaadha. Afoola Oromoo keessaati gaa walaloon isa guddaa fi isa hangafa keessattuu yeroo haamamtee beektaa kana gidduutti. Walisoota akkamii xaafiin kun jira waan yaadachiisu waan jira. Haameen beeku garuu iddoo haamanis cabaa argadhee argameen beeku garuu afoola Oromoo garaagaraa keessatti Oromoon hojii isaa guyyaa guyyaa keessatti gama geerarsaatiin gama walalootiin waa guddaa akka inni ergaa dabarfatu jalqabuma walaloon jireenya guyyaa guyyaa uummata Oromoo keessaa akka jirullee kan itti qalbeeffannee fi kan itti barannedha. Coomni qalamaas walaloonis lamaan isaaniitu kan qalamnii fi waraqaa walirra bu'anii ergaa jabaatu sanaan egaa waan baay'ee kaasuu dandeenya. Kan qalamaa fi waraqanni walitti dirmamanii coba uumanii coomni sun ammoo beekumsa dhaloonni irraa waa abuuruu danda'u ta'eetii fi walaloo ammoo ijoolleewwan qaqqaxalee Oromoo ta'an asitti afeerree yeroo isaanitti walaloo isaanii nu dhiyeessanidha. Kanarraa egaa waloo Amanaa Tafarii bifa addaatiin walaloo as dhufee istiidiyoo keenyatti argamuudhaan nu dhiyeesseeti kan inni jiru daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a jechuudha. Daawwattoota keenya walaloo fi coomni qalamaa walduraa duubaan qophii wal fakkaatoo daran barsiisoo fi ergaa addaa qaban isiniif qabanneeti kan nuti jirru. Abboomaa Qaasoo cooba qalamaa bifa addaan qindeesseeti kan jiru waloo Amanaa Tafariis bifa kanaan kan inni nu qindeesse kunooti daawwadhaa. Harka fuuni ashamaa maqaan kiyya waloo Amanaa Tafarii Bulchoon jedhama. Sagantaadhaan gaa'e FIB irratti kan isiniif dhiyeessu walaloodha. Sabni kiyya gadaa qaba heeraaf seera ittiin buluu. Haqa dhiisee shiraaf daba odaa jala taa'ee muru. Saddeetiin marsee gadaan 50 dhaloota hundatti labsee akka kanaan dabarfama. Safuun homaa bakkaan ka'u xiqqaan guddaa ni kabajaa. Gaarii inni tokko hojjetu hunduu walitti yaa'ee jaja. Wal gargaaruuf rakkoo irratti harki isaa hin hollatu. Gaafa cidhaa gaafa ayyaanaa inni qabuuf inni dhabaan maaddii tokkorraa soorratu. Abbootiin koo warri fide kalaquudhaan baatu baasaa. Waan hin taaneef falmee didee tokko ta'ee hundeen kaasa. Jidduun jiru wal mufachuun kutaa waliruuni. Oduu diinaa fudhatanii albee qaruun wal ciruuni. Sagalee walii isaanii beeku hin jaallatan fafakkeessaa. Daangaa ofii dhiigaan eegu nyaaphiin jiru isaan keessaa. Abbootiin koo warri qalee hin qabaniin sodaaf naasuu. Qilleensi isaan gidduu galee tasumayyuu addan baasu. Bara gadaa meelbaatiif bara gadaa michillee daangaa fi dhugaan sabaa cabeen beeku tasallee. Bara gadaa biifolee bara gadaa duulootiif bara gadaa birmajjii. Waajjira dharaa miti odaa jalaa kennama murteedhaa fi ajajii. Bara durii bara qaataa bara Oromoon gadaan bulu odaa jalatti wal ga'ee. Fagoo dheessa malee itti siquu ni sodaata diinni kamiyyuu danda'ee. Tokkummaa fi jaalalli sun wanti durii hunduu taree. Har'a garuu faayidaadhaaf harki harkaaf billaa qaree. Qe'ee keenya ormi seenee meeshaa ulfoon gaggatame. Hunduu qofaa fiigaa dhiigni gootaa dagatame. Dhagaa ta'ee jajjabaate waliin na'u bargaraanuu har'a garuu nu hiranii adda baasuun nu waraanu. Ijoolleen abbaa tokkoo garaagara faffacaatee si gugguba si bobeessa bara kana wanti taate. Waan nu taane bara kana bineensiyuu ta'een beeku kan waraabessi amanamee harrootatti marsee eegu. Bara tokko quufee sirbu utuu lammiin iraarfamu. Bara gootni abaaramee gantuun irratti faarfamu. Dhugaan sabaa ukkaanfamee somni diinaa leellifamee. Hattuuf gantuun kabajamtee abbaan biyyaa gidirfamee. Hayyuuf beekaan mana hidhaa ukkaanfamee bara taa'u. Dabaaf shira qopheessaa sobaan cubbuu irra kaa'u. Bara booyyeen gamaa yaa'een nyaachuudhaaf jedhee gamu. Bara xiqqaan boonii taa'ee inni guddaan ammoo ergamu. Bara ilmaan abbaa tokko albee qaree wal cicciruu tokkummaan isaa diddiigamee kutaatti waliruu. Qooda waliin waliif ka'u daandii abbaa isaa qaqqabatee. Tolas ta'u lolas ta'u itti fiigu gammachuudhaan xaxxabatee. Diina waliif ta'ee wal mancaasa didee maaf komannaa wanta biraa bara hamtuu kana fidee.
Ijoolleen abbaa tokkoo garaagara faffacaatee diinnis qaawwaa san argatee qofaatti nu dhaane. Inni kaani gama bitaa inni kaanis mirgaan fiigaa mana tokko ijaaruudhaaf 5 ijaaree 100 diigaa. Raajii baraata san beekan tufee nama gataa bakka guddaatti kan eegan garaaf jecha galman qataa. Ayyaanni irraa fuudhamee itittuun ta'eedhama jabaan boriif abdatan bakka raqaatti argama. Karoora dheeraa baasee hundeen diriirsee caasaa kan abdiidhaan eegdutu abdii kan kee mancaasaa. Haadhoo keetu sigana xaxaaf shira qopheessee diinaaf dabarsee laataa eebooti roorroof keessee. Madaa qubaa madaa jilbaa utuu beekuu harki olfee iyyi tokkoo kaaniif sirbanii burraa qawwacee kolfee. Itittuun durii sun manca'ee har'a hin jiru kunoo dhammuu yaadi kan koo lama ta'ee wal waraana lola sammuu. Maalin jedha maalin godha deebiin dhabe onnee koorraa loowwan dhadhaa balleessinee itittuudhaaf ganda joorraa. Har'a gabaa yoo baate bitachuuf waan soorataa wanti bittuuf kaffaltiinsaa waliin argu wal foolataa. Kan dur dhibbaan guutu kittaa har'a 2,000 bittaa. Wanti hundinuu qaalii ta'ee kan jireenyi gaara caalu jiruu keenyaaf kan gamasii wal biratti yoom madaalu. Achi daabboon qarshii 2-3 gaafa galu eekkamsaa weeraru nagaa dhaba biyyuu. Asi zayitiin 50 kumayyuu yoo gale taa'anii geeraru feesbuukii irraa iyyuu. Achi ilma namaa miti lubbuun saree tokko akka malee hin baatu hundatti agarsiisu kabajaan namummaa maal akka fakkaatu. Asi abbaa dhugaa hidhanii dhukkubaan dararanii dabareedhaan waleegu guyyaa guyyaadhaan uummata boosisuuf dhaloota wareegu. Achi lubbuun namaa qaaliidha kabajaa guddaa qaba homaanuun madaalamu gaafa dhukkube miti fayyaattu ilaalamuuf si'a 100 yaalamu. Keenya jiidhaatu qoora gaafachi dhagaan margu jiruun keenyaaf kan gamasii tasumayyuu waliin argu. Garaan kan koo danda'eetu madaa hedduu obsee baata waa'ee keenya gaafa yaadu sammuu kootu nama raata. Gaaddisnoodaa jaarsa dhabee faffacaane akka callee har'as nuti tokko taanee walii galuun alaan galle. Har'a garuu obbolaanii gadda waliif tasan gadduu dhugaa rabbii wanta qaanii jedhee darba eeyyee badduu. Maaliif ta'ee akka kana maaliif dhiigni dhiiga gana inni hayyuu jennee abdannu utuu beekuu beekaa dabsa ola deemaa kichuu borii jechaarreebee sammuu cabsa. Garaa hidhee mataa maree inni hin beeknes hin dhaga'u dhugaa beekee jalaa taree isa beekuun bakka hin ga'u. Inni guddaaf inni xiqqaan wal qixxaatee safuun badee dibbee reebee iyyee sirba waan hin beekneef gammadee. Ayii baraa ayii dhalaa maal godhuree maalan malaa ayyaan abbaa kee barbaaddadhu santu falaa. Galatooma. Qophii keenyaam coba qalamaatiin waan barreessitoonni qalama isaaniitiin katabaniin ol kaawwan keessaa jireenyi qabeenya jechuudha malee jireenyi qarshiidhaa jechuudha miti. Laqaa jaalachuurraa nama haa jaalannu jechuudhaan waan isaan kataban keessaa coba qalamaa keenya har'aatiin isin biraan kan geenyu ta'a. Ani hiyyeessam yoo maallaqa xiqqoo argadheem kitaaba ittiin bitadham kan irraa hafeen ammoo nyaataa fi uffatan bitadha jedham Ersmaans. Namootiin gaariif immoo jireenyi qabeenyaa wajjin hiika wal fakkaatu qabam. Namoonni garee kanatti ramadaman ilaalchi isaan maallaqaaf qaban addam. Akka isaanitti maallaqa jechuun madaala ittiin fiixa ba'umsaa madaalamuudha. Qarshis jaalachuudhaan baay'eetti beekamu. Qarshii qabaachuun gaarii ta'ullee qarshii jaalachuun garuu bu'aa isaa irra miidhaa isaatu caala. Namoonni maallaqa jaalatan maallaqaaf jecha gochoowwan isaan irraa hin eeggamin raawwatu. Ofii isaanii qarshii argannaan namoota biroo miidhuudhaaf illee boodatti hin deebani. Kanatu sammuu isaanii keessa jira. Oromoonis akkas jechuudhaan mammaake.
kan horii jaalatu harmee isaa gurgura. Kun mammaaksa Oromootiin. Qophiin ammoo qophiin coba qalamaatiin. Namootiin kana keessatti ramadaman yeroo maraa hojii hojjetan hundumaa maallaqaan wal qabsiisu. Maallaqaan argachuudhaaf hojjetu malee maallaqa qabanii hin hojjetani. Hayyuun Robert Kiyosaki jedhamu coba qalamaa isaa keessatti waan kana barreessee jira. Namoonni danuun hiyyeessota ta'anii kan isaan hafan hojii hojjetan hundumaa qarshii argachuuf jecha waan hojjetaniifi. Yeroo baay'ee namoonni dureeyyiin qarshii isaanii hojjechiisu malee ofii qarshiin hin hojjetani. Yaada kana jechoota biroon kaa'uudhaaf maallaqni kee garba siif haa ta'u malee ati garba isaa hin ta'iniif jedhama. Yaadni kun jireenya keenya keessatti baay'ees nu fayyada. Maallaqa baay'ee argachuun dhaabbata guddaa keessa yookiin ammoo dhaabbata mootummaas haa ta'u kan dhuunfaa qacaramtee hojjechuu mannaa kan mataa keetii kan ta'e waa qabaachuun filatamaadha. Eeyyeem yoo dadhabde ammoo xiqqoo akka boqattu siif eeyyama. Yoom ijoollee qabaatte yookiin qabaachuudhaaf karoora qabda ta'e gorsi ati mucummaa isaa irraa eegaltee kennuufii qabdu maal ta'uu akka qabu beektaa jedha coba qalamaa keenyaan. Yaa mucaa koo barnoota keetti jabaadhu, qabxii olaanaa galmeessisi. Kana boodaam dhaabbata gaariitti qacaramtee hojjetta. Gorsi kun gaarii fakkaata malee gaariidhaa miti jedha. Kan nama gaddisiisu garuu maatiin keenya yeroo dheeraadhaaf kan nu gorsaa turanillee isuma kanaam. Namoonni isaaniif gali garuu kan armaan gadii kana gorsu. Yaa mucaa koo barnoota keetti jabaadhu, qabxii olaanaa galmeessisi. Kana booda dhaabbata gaarii bitatta. Egaa har'a nuti ammoo warra gorsa lammaffaa kana gorfamanii guddataniif qacaramnee hojjechaa jiraachuu keenya nu ilaalaatii jiilaa nama jechisiisa. Namni godaannisa ayyaantu arge ibiddaan hin taphatu jedhamaa mitiiree. Egaa jireenya keenya keessatti waa'ee qarshii irratti ilaalcha sirrii qabaachuun barbaachisaadha. Qabaachuuf dhama'ii hamma qalbiin si baddutti garuu horii hin jaalatin. Waan fedhe yoo ta'e maallaqa caalaa nama jaaladhu. Karaawwan guddinaa keessaa inni hangafaa waan qabdurraa waan hin qabneef kennaa akka ta'e yoomiyyuu hin dagatini. Otoo dubbannuu jedha barreessaan Taaba Meeltoodha. Mucaan durii waliin baradhe gurmuu kan jedhamu tokkotu sammuu kootti na dhufe. Gurmuu fi jireenyi waan biraa utuu hin taane maallaqa. Qarshii xiqqoo argannaan morma isaa kennaa. Abjuu isaa inni hundinuu waa'ee kanatti kan dhiyaatudha. Jaalala maallaqaaf qabu kana guuttachuudhaaf ture. Erga barnoota gidduutti dhaabee gara addunyaa daldalatti kan gore. Yeroo dheeraa booda akka hin dhageetti yoo ta'e yaalii karaa dalgaan qarshii walitti qabachuuf gochaa ture irraati kan ka'e lubbuu isaa darbeeti jira. Addunyaa kanarraati namootiin hedduuf dubbifamuudhaan dorgomaa kan hin qabne macaafni qulqulluun yookiin ammoo kitaabni amantaa kiristaanaa horii jaalachuun hundee wanta hamaa hundumaati. Horiin jechootu hin taane horii jaalachuu jedhama. Hubattaa ibiddaa fi qarshiin wal fakkaata. Lamaanuu garba gaarii gooftaa gadheedha. Kaayyoon koo jireenya jechuun qabeenya jechuu akka hin taane wal hubachiisuudha. Kun qophii coba qalamaati. Qabeenyi dhaabbataa miti. Har'a ni dhufaa, boru ni sokkaa. Amanamee hamma dhumaatti si waliin turuu dhiisuu danda'a. Seenaa dhugaa tokko yoo laalle bara 1923tti dureewwan addaa duree addunyaa kanaa 7 dhimma milkaa'inaa fi qabeenya irratti mari'achuudhaaf biyya Ameerikaa magaalaa Chicaagoo keessatti walitti qabamanii turan. Qabeenyi durooyyota kanaa 7 yoo walitti edamu baajata Ameerikaa kan biyya keessaa ni caala. Jarri hammam dureeyyaa akka isaan ta'an hubachuun nama dhibu.
namoonni kunniin addunyaa kanarratti yeroo isaan namoota milkaa'ina jedhamanii hedduminaan ajaa'ibsifamaa turanii jiru. Dhumni isaanii garuu haala nama gaddisiisuun kan galmeen seenaa coba qalamaatiin katabe. Charles Schwab hiyyummaa, kasaraa fi gadda guddaadhaan addunyaa kanarraa boqate. Arthur Keating ammoo gatii irraa baay'inaan biyya isaatii bayee kasaraa gaddisiisaadhaan innis addunyaa kanarraa boqate. Richard Winton yeroo dheeraadhaaf mana hidhaa Sing Sang jedhamuun beekamu kan magaalaa New York keessatti argamu keessatti dararamaa erga ture booda achuma keessatti hiikamee lubbuu isaa dhabe. Albert Fall mana hidhaatii dhiifamee erga hiikamee booda manatti galee addunyaa kanarraa du'e. Jesse Lover akkasumas Louis Freeh fi Ivan Kroeger of ajjeesan hundi isaaniitu jechuudha. Kanarraati kan barannu maallaqa qabaachuun dhuma bareedaa fi wabii namaaf akka hin taanedha. Maallaqni jireenyaa miti. Jireenya keenya guyyaa guyyaatti adeemsisuudhaaf garuu haalaan nu gargaara. Qabeenya xiqqoos guddaas qabaadhu eeggannoo fi qusannoo guddaan itti fayyadamuu sirraati eeggama. Hamma bara 2010tti addunyaa kanarraa sooressa sadarkaa lammaffaa kan ture Warren Buffett jireenya isaa keessatti qajeelfamoota yookiinis seerota ittiin fayyadama maallaqaa qaba. Qajeelfamni tokkoffaan maallaqa hin baasin. Qajeelfamni lammaffaan qajeelfama tokkoffaa hin irraanfatin jedhama. Seerri tokkoffaanis maallaqa qusadhu. Seerri lammaffaan seera tokkoffaa hin irraanfatin jedhama. Qajeelfamni kun baay'ee gaariidha. Dhimmoota baay'ee barbaachisoo qofa maallaqa baasuun barbaachisaadha. Gorsi guddaan dargaggootaaf cophi qalamaa guyyaa hadhaa qabu ammoo liqaa liqeeffachuurraa akka fagaatan baay'isee isin gaafadha jedha. Yaadatti haa qabannu. Qophii copha qalamaa kitaaba Miiltoo Eebbisaa Baay'isaatiin barraa'e keessaa kan isiniif seenesse Anabboomaa Qaasooti. Yeroo gaarii.